Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti sinaa qaqqabu. Haddallee viidiyoo baay'ee gabaabduu tokko ta'e qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'e obboleettii teenya suuraa irratti amma argitan tun jechuudha. Maqaan ishee Haliimaa Qaasim jedhamti. Iddoon dhaloota ishee godina Arsii Bahaati jechuudha. Obboleettii teenya tana biyya Kuweet erga deemtee maatiidhaa samoona deemte sanii kan ishiin bilbiltee fi ergasii maatiin ishee quba hin qabanii eessa akka jirtu achi jirti iyyuu achirraa gara biyya biraa deemtu moo hin duute hin jirti waan irraa beekan hin qaban jechuudha. Haati garaan dhalee akkamitti akka rarra'u ni beektan jechuudha. Kaamuma guyyaadhanuu sagalee ilmoo fi dhagahan akkamitti akka rarra'u hin beektan jechuudha. Ijoolleen tuuwwan biyya Arabaatti yoo galan Haliimanti yoo maanaa dhufuu didde jetteeti kan ishiin ijaan soytu jechuudha. Kaa obboleeyyan kiyyaa namni obboleettii teenya Haliimaa Qaasim argitan yookaan mootiyyuu karaa sooshaal miidiyaa kanaan kan wal barattan feesbuukii haa ta'u immoo guruppii keessatti haa ta'u namni obboleettii teenya tana argitan lakkoofsa sirra jiru kanaan maatii beeksisaan isiniin jedha jechuudha. Viidiyoo kana mootiyyuu aadaraa waaqayyoon isiniin jedha namni haadha qabu haadhatti hin cakkanu waan ta'eef guruppii kam jirtan keessatti immoo istoorii irratti waan qabdan miidiyaa qabdan irratti sheer akka gootan garaa haadha dhaleetti nan isin gaafadha jechuudha. Haati jechuun hin duute jedhaniiti irraa bahanii hin jirti yoom nu bilbilti haadha boru jedhaniiti kan isaan bilbila ishee eegan jechuudha. Namni biyya ormaa jiru isaan hin bilbilaniif warri hin bilbiluuf jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaatu bilbilaaf malee. Kanaaf baay'ee ulfaata maatiitti jechuudha. Kanaafuu namni Haliimaa argitan namni obboleettii teenya suuraa ishee irratti argitan tana keessattuu warri Kuweet keessa jirtan namni argitan kun lakkoofsa sirra jiru kanaan maatii akka beeksistan abdiin isin irraa qaba. Viidiyoo tan ammoo hundi keessanuu kan seentanii daawwattan sheer gochuudhaan namni akka tasaa kan arge yoo ta'e akka lakkoofsa sirra jiru kanaan maatiitti bilbilee himuun adaraan isin jedha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti namni haguma jirutti jechuudha waan gaarii yoo hojjete baay'ee gaarii natti ta'a jechuudha. Waan gaarii yoo hojjete baay'ee gaarii namatti ta'a. Jireenyi ilma namaa baay'ee bu'aa bahii hedduu qabdi, baay'ee fatanaa qabdi. Fatanaa san keessa ba'uuf ammoo obsa barbaachisa jechuudha. Namummaa barbaachisa. Namummaa yoo isin jedhu haga jirtutti haga addunyaa kanarra jirtutti waan gaarii hojjechuu waan gaarii haasa'uutu wayya. Kanaaf bakka isin jirtan hundatti waaqayyo gooftaan isin faana haa ta'u kan musliimaa kan kiristaanaa kan maalii hundi keessanuu jechuudha. Nagaan waaqayyo isin faana haa ta'u kan nagaa hambaatan nagaan maatii keessanitti isin galchu wanti guddaan amma yeroo kana namnu hundi keessanuu amantii qabdanii gara rabbiitti garagartanii rabbi kadhachuudha. Maaliif karaa marti cufamee jira yoom gallaa karaa yoom nu banamaa dhibeen kun yoom biyya keessaa badaa maatii keenya bira hin gahaa nu hin duunaa osoo maatii keenya hin argin jechaa jirra waan ta'eef nu hundi keenyayyuu kana keessaa ba'uuf ammallee garaa keenya qulqulluudhaan rabbi kadhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf viidiyoo tana hundi keessanuu sheer gochuu hin dagatinaa.